Saawudii Arabiyaa keessatti akkuma salphaatti lubbuun ishii bahee jechuudha. Nagaan siniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Nun nagaa keenya waaqni sinaa oolchuu inni kan biraamoo sinillee of eeggachuu qabdu. Waan kana anuu argeera. Anayyuu narra gaheera jechuudha. Garuu ani hin duune nama tokkotti dhuguma wanti kun nama ajjeesaayyuu jechuu dandeessu. Haga nama ajjeesu gahuu danda'a jechuu dandeessu. Garuu nama sirriitti ajjeesa baay'ee. Aniyyuu hamman hafuura dhabee hamma bakka hafuura baafachuu fudhachuu dadhabutti gahee hamma madaabiin hospitaala nageessitutti gahee jechuudha. Yeroon isaa raamadaanadha. Amma raamadaanni geeramti qabamuudhaaf geeramti. Yeroo kana keessa qulqullina baay'ee jira jechuudha. Qulqullina baay'eetu jira. Manni sirriitti qulqulleessamaa, meeshaan sirriitti qulqulleessamaa, keemikaalota garaagaraa walitti makamee qulqulleessamaa. Kanaaf akka of eeggatanii fi mucaan kun garuu sababuma kanaan wal qabateetu kan isheen itoo mana qulqulleessamuu affanamtee duutee jechuudha. Isheen hin barre na affana jettee tasa hin yaanne jechuudha. Garuu isheen qulqulleessuu ishee bichaa beekti. Keemikaalota kana walitti maktee mana qulqulleessuu, hammaama qulqulleessuu waan jiru hundumaa qulqulleessuu ishiiti kan isheen beektu. Garuu keemikaalichi baay'ee garmalee waan jabaataa ta'ee fi keessattuu manni immoo cuccufamaa taanaan qilleensiin seenu taanaan si affanaa hin kufta. Itoo hin beekin kuftaa namni siin qaqqabu taanaan bakka lubbuun kee hin bahaa jechuudha. Mucaan kun keemikaalota kilooroksii jedha, filaashii jedha, deetuulii jedha. Tokkumaanni akkas godhanii hammaama irratti naqan tokko. Jaatiin jalqaba maqaa isaan beeku. Baay'eedha keemikaalonni kan ittiin hammaama fa'aa qulqulleessan sirriitti kan qulqulleessu jechuudha. Qulqulluu godhee kan lafa kaa'u jechuudha. Hammaama kan seeraamikii isaa kana qorqorree keessaa baasee qulqulluu kan godhee lafa kaa'u hin jiru. Baay'ee kan isin itti naqxan. Filaashii fa'aa yeroo itti naqxan jedhee lafayyuu hin guba baay'ee. Isaan kana mucaan kun kanaan qulqulleessiti. Manas qulqulleessaa turtee achi hammaama immoo balbala ofitti cufteetu qulqulleessiti jechuudha. Hammaama ofitti balbaloota isaa ofitti cuccufteetu hammaama kana qulqulleessiti. Mucaan hin barre jechuudha. Hin barre hin kufte. Yeroo kuftuu isheen kufteetti sagaleellee dhageessisuu hin dandeenye, iyyuullee hin dandeenye, humaa gochuu hin dandeenye jechuudha. Achumarraan hin kuftee bakka oksijiinii dhabdee hin duute. Akka salphaatti waan isin ilaaltan jechuudha. Ani yeroo tokko na mudateera wanti kun jechuudha. Raamadaanni qabamuufidha. Guyyaa 3 moo 2 hafee mana kana hunda qulqulleessaan ture jechuudha. Girgiddaasaa maaliisaa jechuudha. Gosa kana filaashiin hin hafne, deetuuliin hin hafne, kilooroksiin hin hafne. Mana kana hundumaa qulqulleessaa ituman ittiin qulqulleessuu booda na affane na qufaasise. Isa booda olis hin bahu, afurri gadis hin bahu bakka. Akkata isaammoo madaamii mana keessa jirti. Yeroodhaan kufuu na argite jechuudha. Achi sanuu namni Saawudii Arabiyaatti immoo dubartoonni hin konkolaachisan duraanii makiinaan oofanii. Sanuu namichi immoo mana hin jiru eenyutu hospitaala nu geessare. Ollaa deemte kadhattee warra ollaa jechuudha. Isaan achi fuudhanii hospitaala na geessanii. Gana oksijiinii naa kenname bishaan baay'ee tokko akka dhugu na taasisanii dhugaa Waaqaa jechuudha. Bakka hafuurri koo olis bahuu dide gadis bahuu dide. Bakka. Wanta kanarraa of eeggachuu qabdu yeroo kana keessa amma baay'ee qulqullinni baay'ee qulqulleeffama waan ta'eef keemikaalota kanarraa abadan walitti makuun qabdan. Isaan haa jedhan iyyuu malee walitti makiinaa tokkoonsaa filaashichi akka midhame fooliinsa kilooroksiin amma akka midha. Foolii kun foolota garaagaraati iyyuu kan ijoollee keenya dhibee garaagaraa isaan qabsiisu. Dhibee sombaa kan isaan qabsiisu dhugaa Waaqaa. Dhibee garaagaraa jechuudha sirna hargansuu isaanii irratti wanta jabaataa waan ta'eef foolii jabaataa waan ta'eef sirna hargansuu isaanii kana kan miidhuyyuu keemikaalota kanadha jechuudha. Keemikaalonni kun baay'ee dhugaa Waaqa baay'ee jabaataadha. Yoo isin danda'ame maaksiifaa godhadhaa
kallattiidhaan akka isinitti hin baane afurri isaa jechuudha. Yeroo qulqulleessatan garuu mana isaa ta'u hammaama maskootii hundi banuu qabdu. Banaa ta'uu qaba jechuudha. Kallattii hundumaan oksijiiniin akka sirriitti isinii galuu fi banaa gochuu qabdu. Inni kan biraa immoo kallattiidhumaan itti naqxanii gadi jettanii yookaas maal jettanii hin dhiqinaan sukkuuminaa. Itti naqaatii daqiiqaa 5 haa ta'u 10 irraa baha. Fakkeenyaaf hammaama yoo ta'e seeraamikiin isaa akka qulqullaa'u keessaa yaa'u yoo ta'e hammaama isa irra taa'amu sana akka qulqullaa'u yoo ta'e isa irratti dhiqatamu sana maqsalaa sana yoo ta'e irratti erga naqxanii booda maal gootu biraa deemtu. Irratti naqxanii innuu keessaa yaasa waan hundumaa sirriitti jechuudha. Erga biraa xinnoos sochootanii waan maskoota hunda bantanii irraa sochootanii daqiiqaa 5-10 booda erga keemikaalli isaa yaa'ee ka'ee booda maaksii godhatanii hojjechuu qabdu. Waan hunduma gwaantii sirriitti godhatanii baay'ee nama kukkuta dhugaa waaqa. Baay'ee tokko rakkisaadha siniin jedha. Kanaaf amma of eeggachuu qabdu dhugaa waaqa. Akkuma arge deemtanii itti naqxanii silkiidhaan qabamtanii bilbila eerfoonii kaawwattanii eerfooniidhaan waan ta'e dhaggeeffachaa of irraanfachiistanii isa booda baay'ee tokko miidhamtu. Hin kuftuu. Kufuu keessan qofaayyuu miti. Yeroo sana illee yoo yaalamtanii garuu sombi keessan hin miidhamu. Sirna hargansuu keessan hin miidhamu. Keessa keessan keessatti waan ta'e keemikaalli isin jalaa qabata jechuudha. Yeroo booda baay'achaa deemu dhibee kan biraa isin irratti ta'a. Kanaaf serious dhugaa waaqa jechuudha. Of eeggachuu qabduun siniin jedha. Mucayyoon kun egaa akkasitti akkuma salphaatti dhugaa waaqa akkuma hin du'ama hin jedhamnetti wanti akkasii lubbuu ishii balleessi. Namni garuu amanuu hin danda'u. Ani garuu ofii koo argeera. Otoo yeroo sana madaamin hin jirtu ta'ee namnu mana keessa hin jiru ta'e anumaa ofii gochuu hin danda'u dhugaa waaqa. Waanuma tokko bakka achi kufee miti ergan kufee maalan ofii godha. Bishaanillee kee fudhachuu hin danda'u. Maal jechuullee hin danda'u. Kanuma du'uun waan guddaa isinitti hin fakkaatin dhugaa waaqa sheema kanadha bakka. Sheema kanaan hin duuta jechuudha. Daqiiqaa meeqa booda yeroo qilleensa gar malee dhabdu bakka kooktee agarsala. Du'oon waanuma guguddaa wayii bakka maal meeshaan nama dha'ee xiyyitiin nama dha'ee konkolaataan namarra bahee gaamoo torbaffaarraa kufanii kana qofaa miti waan xixinnoo dhugaa waaqa waan xixinnoodha. Dabalataan immoo kan isin amma kana yeroo kana keessa akka yaadattaniif jechuudha. Yeroo kana keessa of eeggachuu qabdan amma raamadaana waan ta'eef hojii baay'ee hojjettu, gaazii baay'ee qabsiistu, dadhabaa ooltu, meeshaa gadi guurtu, achi ol guurtu, hin nuffitu. Namni immoo yeroo nufu yeroo dadhabu hin irraanfata. Waan baay'ee irraanfata jechuudha. Kanaaf gaazii kana sirriitti of eeggachuu qabdu. Istuwaanaa kana of eeggachuu qabdu. Zayitii kana of eeggachuu qabdu dhugaa waaqa. Sirriitti jechuudha. Hubannaadhaan yoo hojjete namni itti hubatee yoo hojjete humaan ta'u. Garuu yeroo kana keessa osoo eerfoonii kaawwattanii hojjechuu baattanii dhugaa waaqa. Zayitiidha. Zayitii irraan hojjechuu dandeessu. Jalaan immoo firni sana qabsiistanii waan ta'e jala kaa'uu dandeessu. Hin beekamu waan isin dhaggeeffattan sumiira keessa isin gashuu danda'a. Waan isin dagachiisu wayii ta'uu danda'a. Abiddi isinitti qabachuu danda'a. Gaazii sanallee akkamitti akka shaqalame kamtu maal ta'e kamtu yeroo baay'ee ijoolleen keenya kan miidhaman waqtii kana keessadha. Maaliif dadhabaa hojjetu yeroo baay'ee dadhabaa qanii rafuu dadhabaa ka'u. Bakka hojiin sun baay'ee isaan dadhabsiisuuf waan baay'ee hin irraanfata. Namni yeroo dadhabu hin irraanfata. Kana of eeggannoo gochuu qabdu. Saafee waaqni isinaa eegu. Humna isiniif haa ta'u. Raamadaana gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.